والله إن كلنتي bareedduun qal'addi baasee. Nama Bareedduu share na godhee iyyuu ani onadhaa jiru namni share na godhee ilaalee achumaan sitti share godhallee jedhee ta'ee hin asanii miti barbaadu. ka jedhu garuu namni asirra olii namni yeroo asirratti haasa'u kana marii jechuudha. Namni wayiin jira namni waraabu kan nama kana. Akkuma fedhallee namni tokkollee jalaa jiraatu jechuudha. Namni yeroo sun jala jiru sun dhimma waraabama akka ta'etti illee ta'u viidiyoo wayii. Maashaallah jaartii bareeda argattee rabbii waliin si'aa jiraachisu. Garuu waansi asiiti wantichi moo waansi duraati. Ma jaartiin ta'a ebeluu asii ta'e ebeluun dura waan jedhamtu jira. Atillee lammeeffachuu heddana fakkaatee ka jaalfatiilu. Kan lammaffaadha. Jaalfatiilu bira garuu tokkoffaadha. No, wanti sun dhimma itti nu dhuman wanni ati jettu kunneen illee dhugaallee miti. Jechuun akka itti yaaddu dhugaa miti wanni ati na mul'iste dhuguma. Ka sirbaa bichaa miti osoo haasaa iyyuu dhageette meebi wanni kun dhugaadha iyyuu jettee fudhachuu dandeetta. Ka sirbaa jaalayyuu jechuudha. Wanni wayitii teessan nu haasaa turre moor waan sirbaa fi ijaanii bilinki godhu kana caalayyuu moor wanni siiras si taasisu jira. Garuu ammoo haa jiraatu malee wanni siiras nama taasisu hin jiru keessatti jechuudha. Maal jettee boochisaa turte garuu? Kumaan waan jettu kana jettaa I think. Maal jaa? Bar viidiyoo isii jala hin jiraa bar kanaaf isii waliin haasawin. Wanni isii jala iyyuu hin jiraa bar. Yoo zarraste hin beeku malee poostii isii jala iyyuu hin jiraa. Anaaf isiin kakkana waliin teennee haasawin. Sii galee. Garuu ammoo akkamitti akkasitti mul'isu hin beeku malee. Jechuun bara akkuma ana jettee boochisaa turte kan isiillee jettee boochisaa turte mitiidha jedha. Maati boottee turte waan fi. Ati boottee turte moo? Bara osoo namni ana ta'uu baatee bara lukaan dhiisee harkaan deema ture bara baguma garuu namni ana ta'e. No waan fi. Wallaahi osoo namni ana ta'uu baatee. An garuu waan akkas ulfaatu wanni sin jedhe jira maa waa'ee jaalala an jechuun bar ina haasofne iyyuu malee waan gara sii qabu waan si jaaladhu haga si jaaladhu sittuun himne bar. Sittiyyuun himne jechuun ima haasofne malee haasawuma normaala nama wajjin haasofne. Garuu immoo ati maybe na keessatti arguu dandeettaa iyyuu haga an si jaaladhu wayii. Sii galee garuu ammootiyyuu osoo ani jaalala kiyya si ibse moor kana caala miidhamuu dandeetta jechuudha. Garuu ammootiyyuu moor hagaan si miidha jedhee yaadu sun caala waan ati namiiti natti fakkaata. Ammayyuu. Maal si godhe? Innaa ammoo yeroo tokko tokkollee nama jaalatu irratti namni illee si miidha. Namni badee illee si miidha. Gariin ammoo namni si fayyada. No maal si godhee jedhee bar maal si godhee si miidhe? Madhiis nama weeruma biraa haasofne waan fi. Jechuun kana jedhi yeroo kennuufii diddee. Yeroo naa kennuu diddee si himatee. Maa waa mana keessa ana bira sireera jira yeroo kennuufii dhabee maal sii godhuu dhabee? Qalladii akkanatti qaldiidhaan irra deemu. No bariyyaa jechuun silaa na bira mana jiraatee nyaata godhee fi buna dhaabee fi bira taa'ee wajji golfee wajji taphachuu hin dhabne silkiin na dawalee jalaa kaasuu hin dhabne yookaan deebisee dawaluu fi hin dhabne yeroo nan isaa kennu kaminni. Asirra wal argina asirratti addaan gallaane inni nan sobee.
asirra wal argina asirratti addaan gallan jedhe bar amma gastii kana wayii lammii koo gastii kana akkana gaccufan addaan wanna inni chawu chawu jennee deemnaan boru deemnee sa'a akkana kana wal argina nan sobe moo akkam tiyya dubbiin adiidha bar No, adiillee taatu gurraatti illee taatu maaliif akkana addaattee garuu maaliif isiin akkana jirti beekutu awwala san beeku san madaalu. isii akkana jirti Like maaliif amma adii tana dubbatte jechuun akkanuma akkuma ati jette tana wanti jiru jechuudha. Garuu ammoo maaliif akkana ta'e wanti kun maaliif akkana ta'e jettee yaadde beekta? mana ijaararta kaasanii Ani baay'ee qiimii namaan kaa'adhu. Dhugumaa yoo sitti qiimii akkanaa wayii namaan kaa'adhu. Ani ammoo si jaaladhillee waan ati naa taate jaalala keessa waan ati naa taate si yaadadha malee waan ati na goote si yaadadhu. Yeroo baay'ee jechuun osoo misteekiin takka illee jiraatte misteekii takkitti ishee nama yaadattaati. Wayet Bismillah speaker ya mas. Hello. Oye, akan nyerta kali. Ma boyar tenaga ma. Akan nyerta. Baste خلاص لا لا لنا ارجيتي لايفي الرباهي لايفي الرباهي سيدا ولا شيء لايفي رجلا سوري ايه والله لايفي رجلا لايفي الرباهي سيدا ولا شيء نابر سي اقسم اقول نقول هاي يا شيخ عليك يا شيخ dubbadhu maal jette? Ani qiimii jaalala keessa nama qabatan kana hin beeku. So ati garuu nama qiimii qabatu keessaa tokko. Garuu wanti ati qiimii akka qiimiitti qabattallee waa makaayirii jedhee waan dubbadhe malee waan ilti illee miti. Ay anama maal jedhe baroo maal dubbanne bar jechuun maaltu san godhuudha beektaa jennaan mana ijaarartaa siin jedhe. Mana ijaararta wanni siin jedheef waan ati gaafa duraa jetteef mana ijaarartaa siin jedhe bas. Ati bar yeroo biyaansa bar yeroo jechuun ifaan bilisa si dubbachuun kan koo jechuun ifaan bilisa si dubbachuun kan koo baay'ee qiimii gara qabachuu miti baran akka nama tokkootti qiimii gara qabachuun jaaladha. An nama tokkotti aare taanaan ati masan dubbadhee ati masan namaan addaan gala na jaalatus na jaalatan na jibbanis na jibbani jechuudha. Tiyya dubbiin adima achi qabuu kan hin beekne jechuudha. Noo jechuun ati jibbiisan akka keeriititti irra deebi'u osoo hin taane yeroo 3 yeroo 4 irra deebiitti dubbisan dubbiin wal fakkaatu sa'aatii wal fakkaatu illee eeggattee jechuudha. Eessa shergoota yeelhanii lammiya eenyu shergoota shergoodhaa baras taa'e laali. Okay, she one fee. Maal isheen qayyang maal balleessine? Maal balleesse? Yoom kaleessa moo deeggadda moo? Yeroo kamiyyuu maal balleesse? Anna biratti moo? Anna biratti wanni ati balleessite akka kuyyetti badii dhamee jedhee murteessuu siif anaaf garuu badii ta'e argame sigalee wanti sun aarse gochi sun aarse garuu gocha san asitti illee waan itti mi'eetti sitti himaa garuu moora sitti himuu fedhu. Ayana himish. Asuma sitti himaa? Yaa asmarra haasarra bile sinna hima asii addaan baanaa eessa wal argina asmarra haasarra na hima asuma. Yoom na himta zoro asmarra na himta because. Ala waan fi dhagee. Baay'ee yeroo tokko tokko
namni akkuma barbaadallee beekaa ta'ullee jechuudha. Akkuma barbaadallee nama guddaa ta'ullee yeroo tokko jechuudha. Jechuun wanni hin dogongorin jiru addunyaa kanarratti si galee. Namni garuu namni kamiyyuu beekaadha jedhellee rabbi tokkicha malee namni beekaaf hin jirullee hin jiru. Namni kamiyyuu wallaalaa. Garuu ammoo ati silaa waa baay'ee beekuu qabdaa. Garuu beekuu dhabuun keessuni homaa rakkoon qabu na biratti. Anama fakkeenyaaf waliin dubbisne yes waliin dubbisne. Micaan kun maaliif na dubbisuu dhabee kun si biratti gaafii ta'ee argamuu qabu ture. Erga gaafii ta'e dammoo haa ta'u akkasumatti. Yoon dhufa guyyaan kun jettee hin dhehine akka kiyyattee eeguu qaba. Ani har'uma si baradhee har'uma subba waliin haasofnee maybe anaaf si har'uma baruma gabbuunee wal dubbisuu hin qabnu. Maybe ati akkuma isin jedhe maybe ati nan beektu background kee fakkeenyaaf har'aa fi yookaan deengaddaa fi kaleessaa fi deengadda keessa agartee ma viidiyoo san maybe viidiyoon sun si aarsuu danda'a maybe si gammachiisuu danda'a. Ani kanaaf waa'ee kiyya duuba deebi'iiti. Mee waa'ee kiyyallee qoradhu tokko kana. Lammaffaan dammooti anallee maybe wanti sirraa na daangessu jiraachuu danda'a. Waysitee kan isin jedhu akkuma isin dura isin jedhe wanni nu ammatti waliin jammarru haaraa. Garuu wanni na duubatti na dura tare sunniin taree jira waliin jennee miti. Garuu ammoo still osoo anaaf si waliin jirru wanni ani hin barbaanne wayyoon irratti uumame andammoo waan san dhaabuuf qophiidha jechuudha. Sigale. Kana dura taree fuudhee as deebisee dura dabarsee wanta kana kummaa uumame wanta kana maa goote siiniin jedhan. Garuu kanarratti gootu. Osoo anaaf si waliin haasofne haa ta'u osoo anaaf si waliin hin haasofne haa ta'u kanarratti gootu nan gammachiisu. Nan gammachiisullee qormaatallee naaf hin ta'u uummata kanaaf hin ta'u. Fakkeenya maammee fuudhee maakiin godda nyaateeti. Miti hin beetalle anarlee gadi fageenyaan beeta. Lafatti illee beeta. Ani garuu sooshaal miidiyaa rabbii kan maybe yeroo dheeraaf haa beeku malee. Guyyamma tokko erga isiin ibsaa walitti dabalamte namni isiin ibsaa bira teettee si jaaladha jedheeni isiin accept gootee jira qalliif ta'ee dhugaaf ta'e. Maakina tuuyi waliin qoosan jiranii ijoolleen gasteera seenteetti haasawutti hin jirtu maal jechuun maalillee. Ibsaadhaan bar dhageeffadhu kaa. Ibsaadhaani jireenya lafarraa wajji jiran dhageeffadhu. Yooma ta'e nama egzaambilii fudhachuun barbaadu na dhageeffadhu nuraan jechuun na dhageeffadhu. Jireenyuma kiyya keessatti wallaahi buddeena mana namaa irraa argitee dooroo waxii mana namaatitti qophaa'e irraa maaltu naaf gaarii dhabeettanii qorsoo mana kiyyaan filadha. Jireenya namaa fakkeenya akkanatti fudhatullee hin barbaadu fakkeenya fudhachuullee hin barbaadu. Na dhageeffatu. Bara ammaa fi ani bara sitti maa jira bara fakkeenya kiyyayyuu hin fixannee baran hin fixannee. Hin geessine bara waan asin jedhaa jiru hin geessine. Rakkoon keenya kana bara. Rakkoon keenya kana. Hin geessine waan asin jedhaa jiru an hin fixanne. Wanni isa aarsullee hin jiru kun. Wanni isa aarsu hin jiru bara. Bara waan ofii kun wanni isa aarsu hin jiru. Take it easy. Like ati wanni kun kasi aarsu. Wanni kun kasi aarsu. Ati wayitee na birti akkas namni siin jedhu waan maal fiil godha sitti dhagamu si qabu. Like akka namni si jaalatu tokkotti. Ati echi na jaalatta haa jennu. Viidiyoo sun maaliif sitti dhagamu? Waan jaalatuuf miti. Ani si beekaa bara akkasitti bakka keessan bu'ee si beeka. Viidiyoo wanni an duuba deebi'ellee ammallee waa'ee kiyya qorra jiru si kenna. Akka wanti sun nama dhukkubsu beekaan. Ofii kiyyaa onneeti waan beekuuf. So kanaafiyyuu wanna sitti dhufu kanniin bakka hin jiraa miti. Qulqulleessiteetuma wanni hin jedhin homaa rakkoon hin jiru. Wanna san fooyyessuudha malee namni achirratti argamu miti. Ati maybe anaafsi yoo wal jaalanne wajjin jiraachuun hin maybe wal dhabuu dandeenya. Rabbiin malee namni beeku hin jiru.
Namuma fakkeenya si fudhadhu kana iyyuu wal dhabuu danda'an rabbiin malee namni beeku hin jiru rabbi wal biraan haa ga'u. So fakkeenya si fudhadhee ati nama akka isa maa ta'uu dhabdee osoo hin taane fakkeenya si fudhadha. Ani fakkeenya namu si dhiyaatu nama biraallee si fudhachuu hin danda'a. Ani bar jireenya kana iyyuu social media hin amanuun jedhe bar jireenya lafarraa nama jireenya lafarraatitti nama malee abbaa fedhe yoo ta'e asirra dosaa sadinaa wajji teette jireenya asirra kasaa sadiititti namanu. Jireenya lafarraa kan daqiiqaa 30 na dubbiftee yaadannaa wajji wal jijjiirtutti nama malee jechuudha. Ilmi namaa kamiinuyyuu bar akka ebeluu jedhan malee mana isaa keessa akka itti jiraatu isaaf rabbitu beekaa bar meebii walii galanii jiraachuu danda'an waltumaa jiraachuu danda'an beela buluu danda'an qooqa buluu danda'an jireenya namaa yeroo kamiinuyyuu fakkeenya fudhataa deemta taanaani ati maal taatare akkuma namaa sanii jiraachuudhaaf hawwii wanna jettaa jechuudha argite. Kanaafuu I don't know wallahi hin beeku. Waan fi waan balleesse takka hin qabu argite fakkeenyaa fi ijoollee mataa yoo jette kun walumaan kolfan walumaan taphatan jechuudha yeroo dheeraa jechuudha garuu ammoo namni hin beeku wallahi na dhibaan. Anyways yeroo haasofnu osoo keessaan haasofne gaariidha keessaallee haasofnu abshir na yaa madhaabi anaaf si namni walii aaru kun jechuu namni walii aaru kun wal jaalata jaalala waliin nu aarsisii galee. Ani jaaladhu. Wallahi jaalalli yoo kijibaa san taate jechuudha jaalalli namni akkana waliin maayu sun hin taatu. Jaalalli yoo wal lolaa deeman jechuudha gaafa achi walii galan dhakaanuu nama bu'ee arbi nama jidduu lafa dhahee uummata akkayyuu sii galee. So mee namni akkana wali bu'u kun wal jaalata hin aarini ana yaa waan marayyoo salphaatti fudhadhu abshira. No, si maal si dallansiisa meena hin fakkeenyaa fi wannummaan ati balleessitee naan jettu maaliin Ambar yoo fakkeenya wajjin tima jedhu fannaa diddaa situn nan dhageenye. No, waan kana balleessite jedhe gaa haati ebelu aananiin jaarsa ofii bulchite akkamiin bishaaniin na bulchita osoo hin taane fakkeenya waan kana balleessite jirti. Waan kana balleessite jirtaa naan jedhi gaa bar waan balleesse wallaalee bara nasitti waan balleesse waan godhe wallaalee bara. Ani bar yookaan kan kee kan afaaniin haasa'u malee bar haasa'u asirratti hin fedhu malee argite asirratti haasa'ee riippaabilikii wannoorra publikii irratti kaa'amuu hin fedhu malee waa baay'ee si qormaatu jira baran waa si qormaata rusitti hin fakkaatu isaa bakka homa akkana hanka dheetumaan si jala taa'u si fakkaata waan gingilchaa caalii si gingilchaa jiru sitti hin fakkaatu isaa. An maybe. Nama caddisu kana mee inuma ilaal gizee an caddisu wallaalee haa caddisaa sitti fakkaata. An garuu gingilchaa caali ilaal akka gingilchaa sanu gingilchaa gurguddaa sana osoo hin taane gingilchaa xeefiitiin si gingilchu jiraan. Xeefiitiin gingilchaniin wallaahi. Waan fi akkana si madaalu jiraan kiiloorra si kaa'ee waan si madaalarru sitti fakkaatiin ani waan fi dhagee. By the way ana waliin dhiirti ana wajji bultu dhiirri ana wajji bultu ana waliin dandeettee bultu beelallee ni obsa'an tumaallee ni obsa'an tuma madur haawwatii keenya san tumanillee osoo abbaan manaa kuna tuma. Mee fitini dhiisi fitini waan ati jettoo hedduu duuba darlee ma beeka akka namaatti hin bultu dhiisi. Garuu ati fakkeenyuma jibbitaa dhiisi umarra kun qabu. Garuu noo fakkeenyaa fi miti ilaal hundaa ni obsa hundaayyuu ni obsa garuu ammoo dhiirri ana waliin jiraattu dhiira qormaata kiyya dandeesse. La dhage waan tokko si taa'e waan amma. Nuuraa kana hin qormaataa yoo jette. Si qormaatee bara already si qormaatee bara. Okay. Biratti kuftee fatanaallee. Zero fiddeesanuu wallaa kudhan keessaa 10. Okay, ishee hin fixadha waan fi dhage. Fixataan jirtu faa gara fixattu hin jirtu bar. No, afaaniin qooy hin fixadha bar. Bas hin jedhu. Nuuraa kana hin qormaataa yoo jette jechuudha. Yoo akka inni si jaalatu qormaatte karaa jaalalaatiin najiisuu dandeettaa meebii ta'uu danda'a. Garuu nuuraa hin qormaata jettee nama wajjin na qormaatte taanaan gizee dhibba na qormaatta dhibba nuuma jigaan.
maal goote? Kalaasin kufta. Namaa waliin na qormaattee jennaan ammallee boodallee. Namaa waliin na qormaattee jennaan Nama wali yoo jettu. ima kufaan. Nama wali yoo jettu. Garuu ammoo tiyyuu karaa jaalalaatiin waan silaa jaalalaa siif ta'uuf qabu. Waan silaa jaalala sii godhuu qabu. Waan silaa jaalalli namni tokko namaa ta'u. Rakkottillee, bal'ottillee, keeyrittillee, sharrittillee, gaddaa fi gammachuuttillee. Hoo wantoota kanaatiin na qormaattee hin beekon hin kufa jedhallee yaadu. Garuu namaa waliin na qormaattee keessattuu nama duraanii waliin haasofte wajjin na qormaannaan gizee dhibba. Gizee ma dhibba jigaa maal goota? Dhibba yoo na qormaatte takkan taatu 99 hin jigu. Dhibba maraa miti gaa. Maali? Dhibba nuu hima jigaan. Hin jigalleedhaan amma yoo akka keetti takka jigeemi hin beeka baran akka keetti takka jige. Akka kiyyatti takka tare. Akka keetti takka jige akka kiyyatti takka tare miti. Woi kama ajaa'ibaati ati kumattu. Akka keetti takka jige akka kiyyatti takka tare miti. Anna akka keetti hin jigaa maybe hin ka'a jettee na yaaddaale. Ana ammoo yoo jige jechuudha. Arba jige. Arbi jige hin qabu. Taatee egaa jiddeen qayyine maal goota qeeti yaati. Safaruma kiyyaa maal goota egaa jiddeen qayyine. Annama kufee ka'uun fedha malee ati kan kuftee hin kaane egaa kufee hin ka'u jette. Egaa kuftee hin kaane maal goota na biraa. Jigee jennaan karaa akka namaan wal madaalaa kanaan jigee jennaan jechuudha. Jigee jennaan hin ka'u arba jige. Aane jechuun arbi hin jiguu yoo jige ammoo tiyyuu hin ka'u bar. Bartana jechuun. Garuu ammoo jaalala wajjin. Annabdiin kutadhu bar. Garuu jaalala waliin hin jigu. Jaalala waliin hin jigu. Jaalalaafillee wanti na jiisu hin jiru. Garuu madaalli namaatiin keessattuu sitti meebar keessattuu nama qara waliin haasofteen waliin hima jiga. Amma fakkeenyaaf atummaanu amma bitattiisan waliin haasa'e. Nagama rabbii waliin haasa'e hin qallanne. Osoo waan amma si bira fide tam akkasii waliin haasa'e inni kan takkitti mabicha wayitee isin si nuura yoo naan jette anillee si jaalladheeni atummaanuu hin jiida. Wallaahi billaahi osoo jechuun waan si jaaladhaa hin jiika si jaaladhaa olii itti haasofte hagattii tana bakkan kennuuf rabbiin narra gaadha. Hagattii tana bakkan kennuuf. Okay, na jaallatamoo na dhiiste. Sin jaaladha malee hagattii tana bakkan kennuuf because maal inni nuuraa miidiyaa irraatii fi nuuraa lafarraa kamii jedhee ilaalaan bar nuuraa miidiyaa irraa harka bitaarra kaa'ee nuuraa miidiyaa irraa ammoo harka mirgaarra kaa'e lafarraa harka mirgaarra kaa'e ilaalaan. An jireenyi kiyya kan an fookasitti godhuuf kanatti yaadu ka miidiyaa irraati miti kan lafarraati sin jedhe bar duruma sin jedhe gaafuma duraa jechuudha. Gaafuma dura wal barannu san yoo yaadatte. Okay, si ani miidiyaa irraa yaadu kan lafarraati. Ani asirratti maraattuudha taatiin argitu sun lafarratti muuxawwan ajaa'iba tana keessa hin jirtu. An jireenya lafarraa yaadaan. Lafarraa maal godhuu qaba. Gizee tiktookii kana dhufu karoora baaseen dhufa ani. Sa'aatii kanarraa akka sa'a kanaa kana godha, sa'a kanarraa akka sa'a kanaa kana godha, sa'a kanarraa karoora baasee gizee tiktookii kanarra dhufu karoora baasee dhufa. Argitee gizee asirra dhufuu jechuudha. Namni nan beeku malee jechuudha. Kanaaf ammallee kan ilaalu ani gizee lafa gabbu'e anaa waliin akkamii ilaala malee asirratti inshaallah 55 yoo lubbuu jette mina gabbaanyan maana rakkisa. Eessi fakkeenyaaf maana gaafatte fakkeenyaaf. Jechuun viidiyoo wayii argee siin jedhe malee maaf akkas gootaa siin hin jenne dal viidiyoo wayii argee maashaallah xaqqasaallee beektaa siin jedhe. Eegalee sanuyyuu siin gaafadhu ija takkana muyyattii gootu san laalee si gaafadhu malee siin gaafadhu jechuudha. Bareeda. Garuu ani sun akka kiyyannaan ta'u. Sun akka kiyyannaan ta'u. Sun akka kiyyannaan ta'u. Akkamitti yoo dubbadhe gaa'is gubaa garaa kootii ba'a. Yoo akkamitti haasa'e mee akkamitti yoo haasa'e waan garaa kiyya kana keessa jiru fixadha bar.
Okay, umara kun jirun fitata akka fitatu anatu godha. Ishi? Wallahi Ishi jadi waan fi. akkamitti haasa'ee fixadha bar nadi baakkitti haasa'u bar wallahi akkatti haasa'u na dhibaan. Bar maybe baraati maybe amma fakkeenyaaf namoonni tokko barnaa galaanallee namoonni tokko fakkeenyaaf social media kanarratti fanii ta'anii nama gammachiisanii bakka faayidaa. Waantee dhageeffadha tokko waliin haasa'ii naan jettanii miti. An osoo dhiira kudhan waliin haasa'ee kudhan osoo waliin haasa'ee sa'a takka keessatti kudhan san keessaa tokko ijjiti tokko qalbiin tee sun na qabachuun dhabdu kudhan osoo sa'a takka waliin haasa'ee jedhee. Ani isiniin jedhee bar haasa'u keessatti poointii wayii rakaan ammoo jechuudha waan wayii qabataan deema jireenyi ma jiraadhu kana keessatti jechuudha wallahi isin nan beektan malee wallahi amma innis haasumaan asitti haasa'umaan asitti jedhu kana laalu jira ammoo wantoota kana yoo dubbadhe isa biratti maal fakkaadha jechaaf malee isumaanuyyuu osoo jedhe yookaan asirrattuyyuu isinit dubbadhe sirrii jettee naan jechuu dandeessanii jechuudha. Yani garuu amma waan kana dubbachuudhaaf keessi kiyya hilliinaa konkootuun na ajajaan jirre. Yani dhukkubsachuu jira coggaarraa dhukkubsadhinnaa dheehuuf shakku jira. Okay, waan fi omaan dubbatini an dubbannaa rakkoon jiru. Yeroo ni fida waan maraawatti ta'e dubbatantu dhufa. Kalaas yeroon eega fide uummata akkanaa waliin hin dubbatin. Yeroon ni fidaami guyyaa yeroon fide haasa'u naanaafati. Hin jedhee bar durumaayyuu. Yeroon fida yoo siin jedhu bar waan fi bar yeroo tokko bar amma fakkeenyaa waan wayii si taamu yeroo ni fida yoo siin jedhu bar rakkoon kenna bar. Maybe atilleen akka kiyyatti atilleen nuuraan kun obsan qabu jechuu dandeenya. Miti akka yeroo itti eegaartaami maal godhuu jirta? Yeroo ni fida ka jennu bara waan fi yeroo ni fida ka jennu anaafsi dheengadda amma fakkeenyaaf dheengadda haasofnee turre miti. Har'a yeroo tu fide guyyaa kana wal arginaa yeroo fide malee nu jaalannee har'a wal agarra jenneen qaxaranne bar. Sigalee wanna siin jedhu har'a wal agarraa sa'aatii kana wal agarra jennee anaaf siin qaxaran yeroo ni fida yeroon gammachuullee fida gaddallee fida yeroo fida marayyuu. So obsuudha malee like hin jiraa miti wanta maraa rabbi irra dhiisuudha malee namni qaxaratee qaxaroo fi san guyyaa marayyuu fuul godhe.